Kami. Yeah. Mucattiin dhiyootaan achitti duute talakkuusuun maqaa Oromoo moo Somaalee? Sanqofaa miti tabiraatis No, itti matakkitti irra dhaabbanna. Oromoo moo Somaalee? Siifi ni manje. Tabiraallee siifi sanqofaa miti. Oromoo siifi ni matabira. Isii takkitti irra dhaabbanna. Mee wanta kasiimu asli narran beektu ganda sanan nin beekaatiti. Eegaa waan beeytaniif achi gad dhufee bara nu yurana. Bar dubbiin sanqofaa miti nama 20 fi wahiin jeeqa ganda bakka sanii buqqee maaliif buqqaan? Sababni isaan buqqaaniif maali? Eega ka biyya bulchu. Ka Itoophiyaa bulchu Oromoo ta'e gaafii warra mootummaa deeggaru. Eega ka biyya bulchu Oromoo ta'e, ka Oromiyaa bulchu Oromoo ta'e, magaalaalee Oromiyaa keessatti bulchu Oromoo ta'e, badii Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatame mootummaan tarkaanfii irratti fudhatee uummata qabbaneesse aandi hamtuu tokko fidaa jedhamtanii maa fiduuf deebiin hin jirre. Atis ayyaananis jirraanis tadoi famteen siima asliqiyya. Tadoi famteen takka dhiifama wajji. Deebisuu dandeetta warri mootummaa deeggartan abbaan feetan fudhatanii. Eegi warra bakka sanitti dhufee qawweetti bane eeysa kutan eenyu beekani beektaa? Asli ana deeggara mootummaa na goote moo? Rabbi sodaatu. Asli isin gaafachaa jira warra bakka sanitti dhufee qawwee bane eeysa akka kutan ni beektanii hin jee. Okay, thank you so much. Asli ustaazottuun deemin gaaffii tokko naaf haa deebisan. Koi Raajii dhiifama baay'ee guddaa dhiifama afaan kee dammaan qabe. Ani hojii dhabee tanan haasaa jira waan ta'eef noof kalcha hundi keessanuu. Waa lama dubbadha namoota na dura dubbatan waa lama sirreessuun barbaada. Tokkoffaa sheekaan namni siyaasa mormuudhaa fi barumsa isa barbaachisa wanti jedhan suni seenaa qabsoo Oromoo keessa jecha dogongoraati. Qeerroon kaleessa gaafa mootummaa wayyaanee hookiin ihaadig falmatu barataan kutaa tokko osoon seeniin umriin isaa 5 kaasee haga maanguddoo umriin isaanii 80 ta'u gaafa falmatani ogummaa barnootaa qabaataniiti miti. Quuqama qabaatanii gidiraan saba isaaniirra ga'u isaanitti waan dhaga'amee fi saba isaaniitiif falmachuu murteeffatan. Kana beekuun barbaachisaadha. Har'as barumsaan siyaasa mormuun waan gaariidha. Garuu immoo waan lafarratti ta'aa jiru ijaan osoo arginu waan lafarratti ta'aa jiru osoo gurraan dhageenyu siyaasan beektanii siyaasan barannee dubbachuun qabdanii jechuun har'as du'a uummata Oromoo irratti labsame kana akka nuti hin dubbanne afaan keenya qabuudha kan inni ta'u. Inni lammaffaa ayyaanaan obboleessi keenya koi yeroo tokko sheekaa yeroo tokko noof kalcha hidheere ka. Arraba adda baasuu qabanin jee malee dubbachuun qabanin jenne. Ayyee akkas taanaan ani nan sirreessa. Akkas taanaan ani ofan sirreessa. Obboleessi keenya ayyaanaan wanti tokko inni wanti dubbate isin bira dabartantu jira. Har'a wanti murteessaanii taankiif baankiidha. Isa of harkaa qabda taanaan wanti dhufu hin jiru jedhan. Tokkoffaa akka seenaatitti wanti dhufu hin jiru hin jenne isa kana sirreessi wanti dhufu hin jiru hin jenne. Amma maali beektaa? Yaanni warra mootummaa deeggarurraa yaada ayyaana hin jaaladha. Warra mootummaa mormurraa amma yaada raajii kanallee dhibbaa yaada bibilchaataa osoo warra aangora jirullee dharrabsine osoo maal hin jenne waan hawaasa keessanii ta'u. Yaada uummata kana itichuu gilee ibsitan because maali takkaa fidadha. Siyaasaa keessa arrabni ni jira. Tirampii arrabsaa jiranii warri bira taa'u maal jechaa ni jira. Ani mootu amma akka uummataasitti dhufe waan ta'eef yaada uummata kana itti argu beekamaan uummata gurra bu'uuf callisee daqiiqaa dheeressaaf warra wal arrabsu arrabaan humnaan deddeebi'u mootu itti gabaabsu. Amma yaada haga ammaa kennataa turan keessa the best yaadni ayyaanatiif yaadni raajii yaada bareeda osoo waliin mormine waan morminu keessaa qabna nuti warri siyaasaa waan jaara yaada raajii waan dooktarri siin jedhu dhaga'i zammane kaasee rakkisin. Zammane kaasee ilma Itoophiyaati bar soddaa biyyiiti bar oggii zammane kaasee ati arrabsitu abiyyi sitti haaru jira. Amma deengadda hin teeti arrabsinaan bultiiti jandiiginaa jee isinit dabalee afaan isin qabsiifne. Sirkaab. Na dhageeffadhu wayii siimaa aslii kiyyamee dhageeffadhu. Siyaasa arrabni party of siyaasa kan nu qofaa miti warri gurguddaan hundinuu wal arrabsaati jechaan wal dhawaa deemu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf yaada raajirraa hinka
Wayi namni na dura jira namni aaru jiru ni jira yoo namni jiraate carraaqii. Waan wiitu jira ka carraan gati waan wiitiif abdii jira hin dubbanne. An akka ayyaanatti gartee yaaduma biyyi qofa namarratti haasa'u. No, dubbadhu. Ati bilchiginnaas of keessaa qabda waan ta'eef dubbadhu. No. An takka if keessaan Ati bilchiginnaa keessaa hin ari'amte moo ofiin baate? Aboo an bilchiginnaa nagaa ammaa ayyaanarra ana beeytiiti abba feete gaafadhu. Beekee waan si beekuu Dhugaan jirtu kanuma. Inni ari'amte moo ofiin baate? Haga ammaa kadhatamaatiin jiran ana reebne bilchiginnaan dhugaa sun nuyi. Anaas siima. Chaartara isaanii hin ari'amte moo Bilchiginnaan tamisan nuti taane bilchiginnaan nuti taane dura dubbii isin hin garre bakka dubbiin itti jallatti. Gaafa gartee Lammaa Magarsaa gooftaan keenya uummata iyyuu hayyoonni Oromoo guutuun abbaan kiyya Leencoolota irraa eegalee hanga Sheekka Abbutaatiin dhuftutti gurra qeensee dhageeffatee jechuudha. Bilchiginnaan nuti barbaadu turre ta odii paasani malee ta gartee amma wanti ta abiyyi immoo oofu tanaa miti. So amma carraa kiyya nama duraan balleessu namni yoo arrabsees arrabsu rakkoon qabu arraba wal dha'uuniiti. Ayyee yaada keessatti deebi'e. Amma naaf kennitamoo Istuufee kan gabaabdu. amma fakkeenya yaada raajirraa hin ka'a dura. Yaadni raajii bireedaa kennatee huggii garuu kennatu obboleessa isaatii wajjii zammani kaasee bira osoo hin dhayne obboleessa isaatii wajji ta'anii haasawanii maarree tahanii je'aniiti gartee afaan tottolfachuun kun nama fayyadu. Jettan ja'a aamina ja'atuma dhugaa namatti hima. Sigale marii khabar baade akka namni gartee taa'ee kara biroo ijaan laalu gahee guddaa taphatee obboleeyyan kaja'amu kana yaada siyaasaa keessa obboleeyyan wanni jedhamu jirtu. Siyaasaa keessa wanni ati beekuu qabdu hayyoo maal hordoftu allaalamuu qaba jechuudha. Sigale feetu Oromoo ta'e feetu Amaara ta'e feetu maal ta'e feetu dhiisi. Amma reefu gaafii ati gaafatte ulaagaan Oromummaa maalii jette? Ulaagaan Oromummaa Oromoo jiran kun nama insaa jaaree akka gartee jijjiiramni kun hin dhufne Alamaayyoo Garbaabaa faa ijoollee maal faa fakkaattu akka taayee danda'a kana faa hayyoota meeqa Tasfaa'uun Camadaa kan Naayiroobii irraa fuudhamee deebi'ee ichirra shaname Abiyyi Ahmad namni gartee insaa keessaa basaasee akka innichi deebi'ee rashanu hagod isa namichi kun durumaanuu opiidiyoo wanni uumamteef qabsoo Oromoo dura dhaabbachuuf uumamte. Dhiigaan Oromoo ta'uu dandeessi dhiigan laalu. Akkuma amantii Muslimaati. Mahammad Kamaal Hussein taatee yoo salaatteen soomanne azaaba seenta. Kabbadaa Tarrafaa. Ati kaa inni akkasitti Oromoo basaasee ajjeesuu beektu abbichuu fooyyettee maalatti faarsaa dhutanii baatee jedhu. Sanii sittiin sii dhufaa dhageeffadhu. Gaafii daayireektii akkana deebisi. Amma gaafii qaxxaamuruu haasa'utti. Dhimmi haasaa jiru dhimma uummataati waan ta'eef. Gaafa abbichuu gaafaan eega namichi kun ka Oromoo ajjeesisaa ture taate maaliif abbichuu koo jettee qabaan si dadhabdee porofaayilii kaattee nutti faarsatte nama ajjeesu. Dhageeffadhu siif hin deebisa. Abbichuu koo ana qofaa miti kajii addunyaa guutuu jee dooktaraa fi beekaa wallaalaa jee. Ajjeesisuu kana nutti himaa jirtare. Rektiin adeemsuu qabdan amma gizee namichi kun mana Amaarasitti isin gaafatu deebiftanii teeniis walii isin qabee namni illee aguma achitti isin dhaggeeffata dirqama Amaara ta'uu qabu isin gaafii kiyya deebisuuf. Ila abbichuu anammallee gama siyaasaa keessaa forgeet yoo taane nuti amma walitti jaalatanii jibbitanii dhala soddaadha. Warra aggaarotii bashaashaadha ijoollee bashaati warra jaartii xiyyaati soddaa fi duudaa lafaa ka'anii anamma gara soddummaatiin kabajaa abbichuu jedhaa nama fakkeenyaaf osoo dhaqee osoo biyya galee akka soddaatitti akka doktor Oromoo tokko ta'an akka soddaatitti 4 kiiloo dhaqee na simachuu danda'a jechuudha soddaadha jechuudha faamiliidha nuti. Ati anamma aangilii warra firoomatiin kabajaa jira jechuudha. Nama fakkeenyaaf anamma badiin inni qabu waan biraati amaacheenoo shigiree lam soddummaa saniin kabajaa. Ati ka akka inni nama ajjeesisiisu beeytu dalagaa isaa beeytu basasaa ta'u beeytu
maaliif nuun cinqaa turte gaafa jawaarfaa hidhaa tura xiyyaaqe duuba ka naga targaafu mareefu barsiifin deebisayyuu irra deddeebitaa bar soddummaa seesan isin soddaataa sun dhimma keenyaami siifiis mirga keeti sun si gale waan oromummaa walii galchuun jiru namni mililikiinuu soddataa so wanniin ammaan gaafii teetiif wanniin deebisii kennu maaliif abbichuu jechaa turte anaa miti waan gartee namni tokko waan dhaabni isaa murteesse waan hayyoonni wajji hojjetan murteesse ni fudhatanii jechuudha. Gaafa jijjiiramni dhufu Jaawar Mahammad kabajamaan warra Oromoo kana walii yaamee warruma karaajii guddataa kana fa'aa walii yaamee kadhatee dadhabee jechuudha. Sigala tokko ta'a jijjiiramni dhufuuf deema. Qabsoo Oromoo hamaal galchoo jira gaafas maaliif jira ni beekta. Dhaabbilee Oromoo guutuu kadhatee dadhabee jechuudha. So eega kadhatee dadhabee gartee wanni tun nu harkaa bahurra opiidiyoon kar tokko dhayitu gartee isii jala maxxanneeti over confidence wanni namni irratti tahee qeyroo raayyaan ittisaa kun hin diigamu jee qophaa'ee so mari'atameeti gartee waan kana deeggarreetis lib goonee harkaa fuunee akka keenya deeffannaatu mari'atamee waan tahamee jechuu si galee. Sun waan sheekka abbutaa qoftiin kophaa murteessee miti. Waan namni akkam tokkottanii ajjeesu turtanii. So amma bara akka ijoollee TikTokitti naasuu dukka nama siyaasatti haasa'u jira. So Suuraa gaggabaabsaa maaloo. Sunsani jedhaniituma bira kutan laalu. Gii namni xiqqoo hintii namaa kenne siyaasa keessa bira kutanii jechuudha. So akkasitti nama nu qofaa miti nama hunda deeggaruu ture gaafa jijjiirama addunyaa shawwadeeti noobeelii fudhatee jechuudha. Dabarsi. Tamma ijaarame so opiidiyootiin si deebi'a. Obboleessa kasi godhu haayyoodha malee si galee dhiigaa miti siyaasaa keessatti. Si galee. Amma jaawarii abiyyi yoo jaawar arke obboleessa kiyyaa bireedaayyee barati dhiiga kiyyaa jeete hammatee dhungataa. Si galee. Dhungatu jechuun ijjeesaa jechuun maaliif haayyoo isaa dura dhaabbachuu jira jechuudha. Obboleeyyanii waan juu kanaan uummata shawwaduu dhaabuu qabdanii jechuudha si galee. Wanni obboleeyyanii jedhamu jirtu. Osoo obboleeyyan tahee ama 8 obboleeyyan isaatii wajji haasa'uu dhiise osoo humna biyya sanii harkaa qabu osoo baankii fi taankii harkaa qabu waan fedhe muree murteessuu danda'u si galee saba kanaa osoon gaafii takka hin deebisin hayyoota Oromoo kaan baqachiisee kaan ari'ee kaan hidhatti galchee gartee raggaxee gubbaan taa'uu jechuudha. Dabarsiiti ammaas ta Hamzaati irra utaaleetumaan waan nadhagayame akka mormaa mootummaa deebisaa jechuudha. Sheekh Hamzaati wallaalaan namni humaan beeyne siyaasaa maal godhaa jedha. Abiyyi mee maal beeka? Mee yuunivarsiitii Abiyyi irraa giraajeeshin godhe. Amma fakkeenya Jaawar Maammayyoo maqaa isaa na'itte Kolumbiyaa yuunivarsiitii qara'ee dhufu sii dhufu. Gugul gubbaa yoo dha'itte. Mee bakkuma Abiyyi irraa qara'ee fiti. Injiru jechuun namuu markaattoo digrii bitatee si galee qara'u jira barumsaanis gartee nama wallaalaa nama beekaa nama digrii qabu ol haasa'u jira yaada bireedaa maddisiisuu danda'u jira nama gartee barataa wallaalaa gad aboo muutirra kaa egaa qaxxeeyyiitiitu mukata baadimmeetuma. Tolcha ayyee nama TikTok yaarawaati oofi. So welcome Tolcha again. Aishi. So akkasitti gartee wallaalumaatu ammaa biyya bulchu jira wallaala saatuutu biyya harkaa facaasee saniifu gartee biyya ififu wallaala irraa dhaqqabu jirra malee wallaalaan siyaasaa dubbachuun qabu maal arrabsuun qabu miitirqishoo arrabsuun qabu kajaamu hin jiru jechuudha. Ta'arrabaa ati jettettiin sii dhufu. Siyaasaa keessa gartee hayyoonni gurguddaan Ameerikaa kunu wal arrabsanii bada kajaartee abaluuti hojjira fe ati abaluu dhungate kamaarree ta'e jedhaniiti gartee siyaasarra wal qeeqaa wajjiyaa'u jiranii jechuudha. Siyaasaa keessa qeedhi ni jira, arrabni ni jira. So kan irratti hojjetamuu qabu maal irratti xiyyeeffatanidha. Kalaalamuu qabu malee gartee wanti xiqqoo tanaa miti. Uummanni Oromoo ajandaan kun wanni gad dhufeef silaa arra dheengadda dubbiin oowwiteetii deemuu turte jechuudha. Ajandaa kana jijjiiruuf dursa ajandaa abdiillee gad dhufee ajandaa san namni jalaa qabuu didee jechuudha.
Tokkoffaa mootummaan har'a gartee obboleeyyani maarree dajuu abdiillee Oromoo akkas godhe mileenaan buqqaase. Beeta mangistii bira jibbitaman abdiillee yoo dhayite. Riippaabilikaan gaardiin eeggamu jira jechuudha. Sigalee osoo yakka dila godhe san tokkoof ittiin gaafatamin ilmi Oromoo tokko ka Oromoo dhiiga qabu sila abdiillee har'a riippaabilikaan gaardiin eegee akkasittiin bashannansiisu jechuudha. So ni didame ajandaan abdiillee hoggii didamu ajandaa teedii afroo kanaan dhufeef. Akka gartee an amma mari'atanii ajandaa kana teedii fi abiyyi waliin mari'atanii gaffidan warri mootummaa mormujuu kana anin juu akkas galee. Rabbumaan nasiibaa walirra oolche malee teediin Aye galatoma Sheikh, thank you so much. Wanufi. Asli ko akkam jirta? Dr. Asli tokkichuma dubbaddeem daqiiqaa tokko naa kennitu hojii seenuu fani. If you don't mind one of you please. Mootummaatti baasuus hin barbaannu maal jedhanii nu foggoru. Xinnoo ishee foggoraa kana otoo dhiisne akka eenyuudhaan gara mootummaatti dhiibuudhaaf akka yaaltan maaliif akka itti qaanfattanis ni beekna. Qaawamtanii ebaluun keenya gara aangootti haa dhufu jechuudhaaf kan qaanfattani warruma amma Oromoodhaaf akkas jibba agarsiisan kana wajjinii waliin hojjedhee isaaniin qabadhee as dhufedhee bira taa'ee isaan jalaa waa kan isaan lafa buusan kaasee kan nyaatu kana fa'aa isa gara mootummaatti fidnaadha. Yaadaan waan waliin fakkaanne hin kuffisnaa jettu buqqisnaa mootummaa buqqisuu qofaa miti maal dhaabda bakka isaatti waan dhaabdu qabdaa'edha. Akka saba tokkotti isuma jiru kana buqqiste maal naa dhaabdamoo ofii keetii waan dhaabbatuuf harkaa hin qabdu harka duwwaa deemta kana balusi darbatee nyaatta kan TPLF waa baasee hennaan isuma laxxafta kan Teedii Afroo hennaan isuma faarsita kan ambi asii baasee kennu kana isa fufuutee deemta waan wal fakkaatu hin qabdu sanaafi walitti haa fayyisnu of harkaa waa qabna siyaasni Oromoo gidduu galee hin beeku. Erga mootummaan Itoophiyaa kun Minilik gadi bu'ee saawuzii kana qabatee daangaa amma jiru qabatee siyaasni Oromoo nama tokkotu keessaa ba'ee sirna sana keessa gala malee akka namaatti namni ani Oromoodha jedhee qindaa'ee paartiin ani akka Oromootti qindaa'ee jedhee gara gidduutti galee aangoo irratti humna qabaatee hin beeku amma yoonaatti amma qabaate. Inni sun garuu Oromoodhaaf bu'aa buusee raasa jedhudha gaaficha. Erga inni sun dhufee Haile Sillaaseen Oromoo Harargeetii goobanaa fi Minilik Oromoo Shawaatti Haile Sillaaseen ilaali. Haile Sillaaseen barcumarra abbaa isaa Haile Sillaaseen afaan ni dubbatu afaan Oromoo. Jarri Oromoodhaan jedhanii waan kana Oromoo jechuun jarri Oromoo miti. Laa amma Haile Sillaaseen afaan iyyuu ni danda'edhaan. Gaafa dhufe gaafa dhufee inni taa'u warri siistamii sirnichi gaa maal seete afaan kunii aangoo irratti hin dubbatamu qotee bulaa afaan nama kompileen gochuuf dhufe kana afaan Oromootiin dubbiseennan afaan kanaan hin dubbisinaa jedhan as turjumaanaan haasa afaan inni beeku turjumaanaan haasofsiisu turan sirna jechuun kana ati Oromoo taatee ta'uu baate dhimma isaa hin qabu sirnichi sirna empaayera sanaa ture. Sirnichi sirna giddugaleessa godhatee isa Teediin narra hawwatu sirbuu fi boo'uu fi jalaa duute jedhee boo'uu fi sirni suni ati Oromoo taate Gaambeellaa taate dhimma hin qabu. Sirna sana jala bulta. Sirna empaayeraa. Sirni sun kufeera. Erga sirni sun kufee sirna wattaaddaraatu dhufe. Kan kooministii innis kufe amma federaalawaadha. Federaalawaa kana keessatti Finfinnee kana keessa bakka barbaade dhaqii Oromoon waan inni dur hin qabne yeroo dargiin dhufe kan argate lafadha. Reeta laaraashuu saciisanyaa ture lafa argate. Achi immoo yeroo Ihaadig dhufu afaan isaatiin buluu Oromiyaa kan jedhamu daangaasaa waan baay'ee argate. Har'a immoo siyaasa isaa gidduu galee hin beekne namni ani Oromoodha jedhu autonomous ta'e of danda'ee biyya sana irratti aangoo qabaachuudhaan namoota guguddaa gubbaarraa ni qaba autonomii ni qabaa jechuudha. Autonomii kan otoo qabu garuu immoo Oromooma gidduutti wal loluun jira. So isa sana hiiknee nani waan nu sodaachisu waan nu bira dhufu iyyuu hin jiru qabsoon kunis galmaan ga'eera jechuudha. Qabsoon dhuma hin qabu. Dinagdeen ni jira waan baay'eetu dhufa. Sa'atee haasoo itti kana hiikuudhaaf
Jaawara hangam takka jaawara ammaati cinaadhaan qeenteedhaan dhawaa jirtu kun jaawara aangoo qabsi jaawara zoo aangoo qabachuu barbaadee bar gaafa Itoophiyaa kamarti Kaabutta. Afita dafeen fita ani Iraan warri ijoolleen paastarii faa guddiste lallaba jalqabeennaan hin dhaabu waan ta'eef dafeen isin gabaabsa. Sila kaabuttaan warra Gondar maal qinee beekantu naa hiikeedhe. Nagaa barbaada inni kunis nagaan habuu jedheedha. Nagaan habuu hin jenne. Warri qineen kunis ati samma otoon ayyaanaan jiru dhattee achitti hiiksistee dhufta. Eenyurraa baratte? Alaqaa irraa baratte si galee alaqaa isaa irraa barata namni baay'ee waan jara deemuu isaanii afaanii kan kufe kan kaasanii nyaachuu kana dhiisa. Hanumtu ayyaanaan qinee sana isaaniif iyyuu waan nuti namichi nagaa hin gaafanne. Dhaqeetii sargii namni hundumtuu maal daasxaal kana ilaala. Kan biraa jira sirbi biraa. Sirba cidhaa kan fakkaatu. Inni sun lolaaf waama. Cidha miti. Kaa'ee jedha. Min walam zalamti ilaalle kaa'ee jechaa jira. So amma ati kan haasoftu sana waliin gowwoomsinu ni beekna. Maaliif akka gaddan ni beekna. Oromoodhaaf sirba keessatti waan tokko yoo darbatteef namu akka ayyaanaa kana afaan danda'u fudhattee maqaan isaa Oromoodhaa achi siistama keessatti gashitee fi yennaan ni ga'a. Siistama guutuu Oromoon dhuunfatee eenyummaa isaatiin achi dhaabbatee afaan isaatiin akkasitti bal'atee lafa qabachuun nuuf hin ta'u alaabaa isa durii fidnaa jedhu. Isin immoo deeggarsa kana yuutuubii irra laatu. Abbaan barbaade mootummaa kana isin dhiibeennaan hin deeggartu. Maaliif? Isin tilmaama qabdan hunduma keessatti buqqisuudha. Abiyyiin buqqisuu kan jedhudha. Achi darbee hin beektan. Achi yoo jedhame abboosi baasii bukkee jira. Zammanee guxii mataarra si qabateeraatiin beektu harka dhaafii jirta. Waan meeqa keessa jirta. Garuu naa buqqisiirra jirtu. Naa buqqisiirraa baate wal gidduudha haa furannu. Qomoo ofii wal malee waa hin qabnu. Ishee irratti isa sila asliin jedhe sanarratti deebi'a. Ati bilxiginnaa ta'uudhaaf yaaltee bilxiginnaa sana keessatti goolabee gidduun galee mana ormaa yoo dhayxan afaan bantanii daqiiqaa 10 ta'anii dhaggeeffatanii dubbatanii gisee mana obboleessa keessanii dhuftamaa jeetan taragaagulu. Dhugaa ilaali amma ati waan barbaade jechuu dandeessa. Ani bilxiginnaa ta'uu yaalee hin beeku. Bilxiginnaa ta'uu gaafatanis dideen beeka. Hold up bakka. Ijoolleen simbee itti nurraa'us gammaa. Amma waa'ee Kaabuta. Seera qabaa. Abbaa haqa. Asliyaa dubbattu mee asli akka isaan callisan asliyaa dubbattu. Eega didanii yookiin taraa eeggadhaa yookiin immoo ani dubbadhu. Fixeera. Asliitii ani dubbadhu. Dubbiin afaanii qaba. Inni iyyinaa kamaal ni iyyisisa taanaanis inuma. Okay qorichi gaafa fayyisu akkasii guggubanii inni hoksisa. Abbaa haqaa maayikinaa qabadhu. Akkasiidha qoricha dhugaan akka qorichaati garuu ni fayyisa itti dhiisa. Maal seete amma wanta jiru wanta dhugaa haasofna taanaan bilxiginnaa kana nan ta'a otoo hin jedhe bakka humnaa bakka qaama jiru deeggaram sidhi nan galaamsata jedhe isayyuu immoo bilxiginnaa akka kaabbuttaa fa'aa dhaqanii viidiyootti qaratsanii itti taphata otoo hin ta'in bilxiginnaa bakka qabatu hin ta'a dhugaa isaan sitti beekumsa isaas barumsa isaas afaan isaas waan hundaa isaan qaba hin barbaadu amma sabni koo walitti fayyuutti otoo qawwee qabanneennu bakka tokko hin taa'u walii galla. Warra aangorra jiran wajjinis walii gallaan dhugaan sitti garuu immoo ati amma yaaltee waa dhabdee gaafaas deebitu nan buqqisan jedhin sabarratti waan kufu waan baay'eetu jira. Ormi si ergata si ilaallata waa si gatee gaafa ati kaastu udduu footoo si kaasaara gaafa ati gadi jettu sassaabbadhaa walitti haa fayyinu walitti haa fayyisnu qawweedhaan waxaluu keessa haa baanu saba keenya irraa dhiibbaa jiru kana miidhaa milishaanii maali warri hidhate warri mootummaa keessa jiru maal akka gadhan argaartu miti. Saamiinsa PP keessa jiru argitaniitu saamiinsa firaan wal budinii giruupii uummatanii mul'uc godhanii uummata kana saamu. Hattuutu mootummaa sana keessatti nammee jira. Isa kana qulqulleessuu kan dandeessu obboleessa kee ala jiru sanaa wajjin wal waxaluu gaafa dhiistudha. Humna baay'eetu ala faca'ee jira.
isa walitti haa fayyisnu achiin fayyina. Isa intina zamanee baadheen dhufaa ebaluu wajjin sibsabaa ta'ee aggazaazan qixqixi maal kana keessaa erbee fudhatanii urgufuu dhiisaati walitti fayyaa. Kana dhaqorichi dhugaa. Amma sagootanitti paartii keessa hin gallu. Abbaa barbaade amma humna qabaadhu amma na boosisii hin dhufu. Nagaatti haa deebinu. Thank you so much. Obbo Ayyaana itti deebitanii yoo dabalan isin ga'e yaa'u baalaa silxaanii waan taasaniif daqiiqaa dheeraa isin kennine ladies first caaltu dubbadhu achirraan dargoodha. Galatooma namni durallee jirtan garuu dhiifama wajjiniin dubbachuun qaba because karaan waan hin eegamneef iyyuu obbo Aslii baay'ee galatoomi Dr. Aslii waggaa 7 biyya Chaayinaa nu baratti as nu geessee galatooma. 7 Oh dhiifama wajjiniin dhiifama nan dogoggore Dr. keenya dhiifama naaf haa godhamu akkam jirtu obbolaan koo warra Oromoo guyyaa kana geenya waliin haasa'ullee dandeenya. Garee mormituutiif deeggartullee koppiliin kisheer godhaa mana membarii taa'ee bakka itti wombar zuuriyaa awwaayyaa jirra rakkoo keessan furuuf. Hundi keessan. Waan hunda bilisaa yaada barbaadan ibsatan warri mootummaa mormitan warri deeggartan. Waan hunda dubbattanii teediin afroo nun ajjeefne teediin afroo aangoon qabu harkumti Haacaaluu faajjise teedii afroo hidhuun dadhabe taanaan nun gashu. Harki Haacaaluu ajjeese jaarfaa biyyaa haree teedii afroo hidhuu dadhabe taanaan aangooyyuun qabdan itti kenna abbaa kennan itti haa bushanii jecha rakkinan qabu. Eegara inni waamicha diina waame lola waameettanii dhugaa dubbattan taanaan isintu rakkina qaba yookiin aangoorraa bu'aa yookiin nuti sodaadhaan hin jiraannu. Ilmaan Oromoo sabni Oromoo nama sodaattu miti baay'ee namni tokko Oromoo kanan beeku natti fakkaata. Uummata qawwee fuuldura dhaabatedha nuti. Qeerroo jechaan the strongest military West East Africa jedhamee TPLF fuuldura dhaabateetiin laphee kennee jijjiirama kana fide har'a gaaf tokko Abiyyan jettan PP'ettan kun gaaf tokko maqaa qeerroo waamen beeku. Gaaf tokkitti for one video tokko naa fida. One day in his 8 years leadership gaaf tokko maqaa qeerroo waamen beeku. Qeerroo jedhee gaaf tokko dubbateen beeku hin sodaata. Namichi kun ajandaa isaanii beekna we are not stupid. Jawaar tokkodhaaf teediin maal jedhee warqii zammattan alat gifti sattuun alatan jechaan unuudha. Warra du'ee har'a garuu arrabsamaa jiru. Du'ee har'a garafamaa jiru. Isinitti dhufanii eenyufaa akkanata eenyumtu nutti dhufuun. Uummata Oromoo osoo isin harka duubatti nuyi nu garafuu baattanii wee walitti nu gadhiisaa misir Abiyyumti aangoorraa bu'ee walitti isaan qawweedhatan nuti harka keenyaan. Walumatti nu gadhiisaa. Uummanni Shawaa Fardasaa yaabbatee Xaaliyaan biyya suni ari'e uummanni nuti ijoollee Abdiisaa Agaatiin. Jeneraal Taaddee Birruu Waaqoo guutuu isiniif haa waamnu eenyu abbaashi sodaanna nuti harka nu hiitanii afaan nu loggomtan ficciisaa jirtu. On the top of that Jawaar faannoo bira dhaqe miknaan isaa maaliif hin beektaa Aslii? Faannoo waan qophooftee jiru waan beeku ture har'a dubbachuu hin danda'an. Sun Abiyyi jaraa miliqsuuf Oromoon akka dhufneef Jawaar jala deeme malee Jawaar Oromoo ganee miti. Diinni hundaan Jawaaritti afaan shiban Jawaar dubbitu hin waayee? Zainoo akkan Oromoon gurgurreef. Oromoon hundummoo kana beekti. Oromoon hundi kana beekti. Gurbaan kun dadhabina isaa wajjin dogoggora isaa wajjin garuu Oromoo gurgureen beeku. This is the fact. Mee har'a abaa'oo filaagii abaa'oo baattee har'aa fi duriin TPLF addaddummaa isaa maallan? Har'a sin duuta gaafa sin ajjeefamta. Taayyee danda'amoo iyyuu Abiyyi Oromoodhaaf farme. Har'a koo Jawaar diina keetiin hin jedhaniitiin Minilik fira keetiin hin jedhu. Jarri kun Minilik fira Oromoo. Minilik Oromoosaniitiin Jawaar mudiina keenya ta'e. Dhugaa Rabbi baay'ee qaanofna. Dhugaa Rabbi waan simple tokkoon Oromoon gaafataman afaan Oromoo afaan federaalaa nu godhii jedhan. Isallee goon hani konstituushinii Oromoo Itoophiyaa keessa jiru jechaadha. Federaalizimii keessa jira kanallee gochuu dideetiniin garuu immoo taappeellaa hiikeetiin Oromiyaa Amaaraa Kilil Tigiriyaan jirtuun irraa hiika garuu. Humna akkasii qaba. Ayidiirraa immoo warra maal'anni beerii jedhu kun irraa sarrazuudhaaf immoo humna qaba. Duubatti riivarsi gochuu danda'a fuulduratti garuu deemsuu hin dandeenye. Imagine Oromoon har'an kadhatti laanguujii 5 Tigiriffillee ta'uu qaba. Maajooritii wajjiniin walitti fidaniitiin. Namichi kun Jawaar aangoon qabadhaan jenne. He never in his struggle an wajjinan ture. Gaaf tokkitti aangoodhaaf hin jenne. Sabni kun sabni Oromoo kun kabajaa argatudha. Piippiin afaan Oromoo afaan qabsiisu barbaacha maal goote beektaa? Deebii Oromoo duwwaa deebisuudha. Simple. Deebii Oromoo deebisu duwwaadha. Hanbiraa asinitti dhufanii Jawaar kamalee kacha malee barbaachisu. Olaan barbaachisu. Nuti nama wajjin wallalle saba wajjin lolan qaba. Sabni dhufee immoo homaan godhullee hin jiru. Isin aangoorra taa'ee haadha Oromoof abbaa Oromoo harka keenya duubatti hiitanii jarmoo kanneen naannoo waraanan. Amma yaadni ka'aa bira xiqqoo hin dhiyaata waan ta'eef bakka deebisuudha itti kana waa si yaadachiisee wal qabsiisee dhoofta. Amma
namichi amma warri aangora jiru hedduu ka sodaate nu fixuu fi rasaasa nu dha'ee jedhu warra mootummaa deeggaruu fi warra mootummaa keessa jiru sirbii Oromoo ajjeesaa jira saaroo Nikulara nutti darbe warri ta'e jiru hedduun warra mootummaa deeggaruu fi warra mootummaati. Mootummaa ummataa eega jenne jechuun ummata jechuun hanga warra waan Shimallisii fi Abiyyiin hin ta'in namni waa'ee sirba Teedii dubbatin hin jiru jechuudhumaa fi baalaasixaaniin guutuun. Amma Teediin kun bara wayyaanee yoo hin yaadattan ta'e 12 marfee sirba Yerusaan baasee hidhamee mana yaadu kubsatee paarlaamaatti gaafatan mallataan ka 12 marfee aanduun waggaamii shigira allee jedhe. Jedhee hojiin hidhee agarsiise. Jarri kun haga asirraa nutti booyan warri mootummaa deeggaru warri mootummaa keessa jiru. Kun mallasu bara mallasillee inni mallasi mormaatuma ture ofirraa hidhanii. Waan kana sagalee badii ofii godhaa jiran kana awwaaluuf immoo dhuguma Teedii sodaatan mee yaada akkamii qabda asirratti? Ni sodaatu luka irratti kufeerama Abiyyi luka Teedii irratti kufeerama qeerroo akkatti ni jiru mee Abiyyi Teedii ayidhuutan abbichoodhaan adda koo irratti waadaan isin gala kun saba hunda as Oromoo jiru 7 point ke Abiyyi namicha kan haayidhu amma ayyaanaan lola labsee jedhamti ani sirba isaa sin dhaggeeffanne dhugaa rabbi hanamsa icite duwwaan dhaggeeffanne ilaal lafeen haa caaluu naa waraanu sirba sun dhaggeeffanne YouTube irra dhaqeen lafeen haa caaluu naa waraanu nan kakadha igno Oromoo naa waraanu ani dhaggeeffataniitu asirraa garuu qorixa dhijeessu sun dhageerani du'eetii isaanii ayyaana amma dibbitti deebee hoo dhaggeeffatte dhaggeeffadhe qofa dhaqeen dhaggeeffadhe saasilii waan qomonan jaaladha Orommaan kun mun ajjeefte ananna nyaatti mee dhuguma ayyaanaan akka jedhe kana namichi kun mee eega lola labse biyya jigsuuf miti qabsiisa animmoo abbichuu kingan jedhu adda koo irratti dhugaa rabbi kun Oromoo hundarratti ta'uu baadhe maneedhaan agashaan biyyatti galee maneedhaan sinii gala dhiiruma sin harkaa caalu ajjeese jaalbattee ajjeese eenyu jawaarfaa biyyaa baase hidhee waan dogodhe kun namicha kana haa qabatu mee dhiiruma sin dhuguma sin cinaan qabdu dhuguma sin dhiir dhaltaniittu ji'a 9 dhalattanii sodaattoota mootummaan Teedii hidhuu hin danda'u jettaati sodaata mee haa hidhan ani kunoo waada ne abbichuu jedheen abbichuu kiin jedheen adda koo irratti taattuu godhadha haa godhan jarri kun dhuguma dhalatani gaafa isaan dhuguma abbichuusa king gaafas adda kootan dha eega akkas jedhe eega lola labseera jette miti ayyaana nutti agarsiisu qaamarre han haa caaluu ajjeese awwaal han jaalbattee akkas godhe hani ani eenyu waggaamii qadha hani eenyu maqaan isaa Taayyee Danda'a hidhe hani goota Oromoo hundaa biyyaa mancaasee Oromoo taphachaa jiru kun eega dhiira ta'e biyya bushaa jira miti lola nurratti labse miti biyya sun irratti biyya diigaa jira miti godhaa qaamarre isin dhiiruma isin goota keenya duuba keessan jirra let's go baby let's do this king Abichu King, let's do this. I'm asking for that. Na ani baay'ee emotional into ask tasgabbaa isa uun qabaa dhiifama naa godhaa baay'ee waan an aruufani kana ofuma keessan fiddan maaliifin jawaa waan barreesse sun waa'ee Oromoo irratti ijoollee hattuu kan irratti fiddan kana kanuma dhaabuuf akkas gootan malee waan sirballee walii galtaniiti. Even mircaa booda Dr. Asili lumutiin dhufaa jira yaa jaalattani achuma deemaa jirra maaltu nu jarjasu lumutiin dhufaa argitu miti amma bakka kanuma. Alaabaan jijjiirama mircaa booda. Asli. Alaabaan jijjiirama. That's where we going. Qaxxaamuraatiin qaba. Qabsooni warra shawaa qofa laallatti nuti warra shawaa jette. Bakka tana mee ibsa godhi. Maaltu warra shawaa taatimu? What? Jenne lakki. Lakki haasawa keessatti yoon dhageeffatin hin beeku. Duratti moo uleedhaan yaa warra shawaa uleedhaan beekamu uleedhaan jara garafna. Ani waa'ee akka kee gandummaa godhee gandummaan qabu dhibee warra akkasii kaanserii qabdu dhibee maachuu. Lakki ansuman gaafadhe siin gaafadhe. Ani isa duwwaa dhageesse anan jedhe kana keessa isa duwwaa dhageesse. Ani siif deemuuf miti ani dhufenne. Shawaa uleedhaan garafna warra shawaa. Uleedhaan garafna warra shawaa. Uleedhaan nama diina garafna. How about that? Warra shawaa jedhe Abdiisaa warra shawaa jedhe Abdiisaa Agaan jedhe waaqoo guutuun jedhe dhaggeeffatu warra shawaa jedhe waaqoo mormituu irraa yeroo paartii mootummaa deeggaruu irraa akkasitti taappellaa keessan beeknee gaafii gaafatan. Ani warra qawwee asli warra shawaa jedhe ulee shawaa ulee shimalli shawaa iyyuu shimalli shawaa mataa nama dhuufti taansee immoo iyyuu. Amma asitti kan barbaadu warra mootummaa deeggaruu fi warra mootummaa Abdiisaa Agaan shawaa miti kooliin information Abdiisaa Agaan deeggaruu miti asli. Nuti warra kanaa ilmaan akkanaa maarree jette akka waan qabsoon achi qofa jirtu xiqqishoo bakka sanan sirreessitu. Jette bar ilmaan jaarraa abbaa gadaatiin ilmaan taatee guutuu jette. Hin jenne iyyuu baga hon jedhemmo baga hon jedhemmo. Hin jenne iyyuu. Qabsoon akka faaletan kan kun rakkoon Oromoo kana walitti dhukaasuuf deemu. Si gaafachuu fedheeti. Caaltuyyee
ati yaada keetii irratti deembireettuuti yaaduma I know. Kanafu የመሬቱ እያለ የእንትኑ ተጣጣ ጅራን namoota nuti waggaa torban beekne as gadi ba'anii የምጣዱ እያለ የእንቀቡ ተንጣጣ ነው። no የመሬቱ እያለ የምጣዱ እያለ የመሬቱ ተጣጣ የእንቀቡ ነው። እንቅቡ ቢሆን ሰፌድ ችግር የለም። እንቅብ ማለት ሰፌድ ነው። ጫልቱዬ ወያኔ ወንዶች ላይ ጫራን ከጫቱ ቲምሮክ ከበዳ ፊታዱ ጫቱ ደቂቃ ለማስያፈ ደቂቃ ቶ ከበጃ መሌ ያደሲክ ያለ እዚህ ከበጃ ዋን ሲታ ከዛሙ ዋን ሲታ ለዲዛ ኡመት ሆነ ተካደለ አደሲቲ ከበጃ ጉድ ቀብናፊ ጫልቱ ጋፋ ወያኔ ኑ ተንጠለጠልሰን አቶ አጋጥሞሻል? ተንጠልጥሎብን ነበር። አጋጥሞሽ ነበር ያ ነገር? እኔ አንጠልጣይ ነኝ እንጂ ተንጠልጣይ አይደለሁም። እኔ ኦሮሞ ነኝ። እኔ የሸዋ ኦሮሞ ነኝ። አንጠልጣይ ማንም አንጠለጥልብኝም። እኔ ሂው ፈኬስተኒ ስንጥሩፌ ዳዋን ሶዳን እንጅሩ ዱጋ ጅራቹዳፍ har'a kaatanii hennaa abiyyi jarhiisisee faannoon biyya eega maali jedhe wajjin dalagu homaa miti. Gaafa Jawaar immoo bakka dhaabate yookiin immoo Oromoon nama biraa wajjin ijaarame rakkinadha. Gaafa inni dhaqee Eertiraa dhaqee fidee Oromoos zarafsisee waan godhu waa biraati. Kanaafuu ammoo my whole point is koo dhumarratti nan dubbachuu barbaadu. Eega namichi kun lalabsee eega biyya sodaachisee qabaati hidha. Maaliif biyya bushaa jirtu? Malee namichi ajandaa nu ta'uun qabu. Teedii Afroon homaa gochuu hin danda'u. Inni hin sirbaa. Hojiin isaa his artist entertain godha han barbaadu immoo sirba. Warra inni immoo warra isaatiif sirbaa hin jiru. Inni guraageedha iyyuu. Innaa calqabu he's not even Amaara miti namichi. Bakka OEtti warra bulee nyaata isaa nama nyaachuu beekudha. That's what he's doing. I don't blame him. Haa ta'u immoo eega Oromoodhaa hojjettanii afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu isinitti waan hundistu meeyyuu nama tokkoon Oromoodhaa tumsu. Maddii isaanii hin jiru natti maami. Daani'el Kibret jibba Oromootiin nama maraate. Nama barate biyyeessuun keessa hin jiru ani Birhaanuu Naggaan intini ta'e. Har'a Jawaar faa Baqqalee Garbaan faa. Anchi tagaaroo ni shibaka shir tagaaroo. Kaayee danda'an faa maarree no biyya gootaati. Illu dubbaddu illu keenya dubbaddu. Anchi tagaaroo kono shinnaakishaala badam no mag tagaaroo. እናት ቀሚስ ልበስ ቤቢ ልርገር you feel okay amma tagaaroo carraan ka tagaaruuti. ትንሿ ልጅ ልርገር ቀሚሷን ቀሚሷን qabsaa'ota keenya kan qilxaa gaasuutaa dirgu. Qillaamoon isheen lumsaqishan. Qabsaa'aa keenya abbaa haqaa qilxaa dirgu. Miut. Illu qatlas illu naa dubbatu. Asli. Illu jaraa illuun gadi. abbaa haqaa maayikii qabaddu maal maraate. Asli maqaballeessuun dhaabachuu qaba. Warri sodaatani waa'ee zarii koo namni gaafatu ani Oromoon na beeka anis an akka keemti dhokattee sinaafa'u. Asweer gaad wallahi እኔ በደንብ አግሻለሁ። አንቺ ተጋረሙ ሙጫ ጥኖ ኮነ ነው ቤክተምት መቃን ኮ ዩትራሃስ ደዱጋ ሌላ ቦታ ምን ታውቃለህ? አንቺ ተጋረሙ በጣም ታቀኛለህ። በቃ መጨራ ነው ማደበርታ ወደ ነው አስሊ ዋንተ ከነ ዳባችሁ አንተ ተራጽላ እኛም መሸወድ አይችልም። እንደ ኦሮሞ አንተ ኦሮሞ ሆነ ባክ በይስ ተቀመጪ ገዴ ይረታ ይዱራ ቀምስ ባቃማኑ ራሚቱን ጎን ሪያስሌ amma kana nu goota jechuun bar Tigreen afaan Oromoo barte Tigreen afaan Oromoo bar tagaaru Tigreen afaan Oromoo kana bar rakkoon Oromoo wal dandeetti Oromoo amma rakkoon teessan tana yoo yaada mormi yaa kee arraba inni akkabdan yaada morma miciyyoonni ibsatte shawaa faarsuun Oromoo guutuu faarsuudha sigale hay wallagga faarsuun Oromoo guutuu faarsu arsii faarsuun Oromoo guutuu faarsuudha malee nuti gandumma wanni jamu laal kaabutta amrikasan injiru Tigreen dabaree kiyyataafuuf wasli isin shawadini isin naman beeytan kaabutta ram miidiyaa gubbaan jirani Tigree wanni jamu jirtu adeero jijjiirama tagaaruudha obboleessoo xillaadhaniin beekani jijjiirama irra dhufe kana bargin cirraa ka'eetii waraqaa dhaloota isii qabda aragaa isa haasaa akkasii dhiisa nama kabajuu habarannu asli tagaaroo fe'eluu wanni yaada ibsatu bakka isin jirtanitti eenyu ol caaltuun hin beekan gatii kafaltii amaara dura dhaabbateeti antigreef kabajaan qaba obboleessikiyya antigreef kabajaan qaba amaaraaf kabajaan qaba saba hundaafuu kabajaan qaba garuu Ameerikaan siifna jedhanii ijoollee galatoom የቤቱን ህግ አክብሩ namni lamaataa dilee taatu ergaa isin jalaa fudhatee haa tokkummaa ofii itichuu himana naa isirratti wal arrabsanii miti nama kana hunda irratti akkam namni kuma irratti mootummaa deeggar warri mootummaa mormu wal arrabsan አሁን በወንበር ዙሪያ የተወያየን ነው ሲኒጋሌ በከዲዮ ከነ መረው በይፋ ደቀንሰን ማል መቃንሲ ከአብ ታንዛኒያ ጅርተራማ ታንዛኒያ ጅርተሪ ani Oromo miti chayda wali mariya dawa ira wal qabdan thank you
asli wannin je haqa walii dhoysuun gaarii miti caaltuun dhugaa dubbachuudhaaf nama amaara dura dhaabbatee miciyyoon tun kophaa isii namni hundi ni beeka asii kunoo diippoorti goosisuudhaaf waan hin godhin hin qaban sii galee soo nama akka gatii kafalee gattiqqeessanii har'a gartee kushaasha OPDOti jecha seenaa namarra deemuun gaarii miti. Tigree yoo taate abbaa feete yoo taate haga gartee saba Itoophiyaa taatetti waliin mari'achuuf mirga qabnaa jechuudha. So amma eenyu carraan kiyya moo eenyu? Carraan kiyya. Tagaaro achi elu. Ayyee galatooma hundi keessanuu shinnigaa fi caaltuun dhugaan mana keessan haa bulu. Namoota kaawwanis dhugaa waan mana keessan haa bulu. Ati warra mootummaa deeggarma warra mormu? Ani warra mootummaa mormu. Mootummaa mormuu duwwaa osoo hin taane mootummaanuu hin jira jedheetiin inni ittiin amanuun akka mataa kiyyaatti Itoophiyaa keessa ekeratu bulchaa jira jedheetiin hin amana. Arrabni ta'u yaada bichaata. Narrabsu. Tokkoffaa kara sirba teediitti yoo kan deemnu ta'ee sirbi teedii akkamitti yeroo kana keessa bahuu danda'ee kan jedhuuf lammaffaa immoo sirbi teedii akkamitti akkana viraal ta'uu danda'e waan jedhu wal qabatudha. Tokkoffaa warra mootummaatu beeksisa labsii dabarsuufi ture sirba teedii kanaaf akka sabaaf sablammoonni Itoophiyaa hundi qophiidhaan eegganii jechuudha. Sirbi dhorkamee jira maxxanfamuu maali jedhaniitiin. Lammaffaa immoo maaliif sirbi yeroo ammaa kanatti bahee kan jedhu yoo kan ilaallu ta'ee sirbi yeroo ammaa kanatti wanni baheef gochoota suukaneessaa Oromiyaa keessatti deemaa jiran kana bulchiinsi magaalaa hedduu kan keessatti hirmaatan kana durriyyee magaalaa keessatti hidhannoo itti godhanii ilmaan Oromoo dararaa jirtu kana keessatti qaamni mootummaa heddumminaan waan argameef wanta kana dhoksuudhaaf wanti akkanaa kuni baasanii kan fidanii fi jechuu. Lammaffaa immoo teediin biyya keessa taa'ee mootummaa inqiiqaa wanni jedhu soba mootummaadhaan waliigalteedhaan mootummaan nama ekeraa qeeqa'uu hin ajjeese Haacaaluu Hundeessaa maaliif waa'ee Minilikii dubbatta jedheetiin isa bira taa'ee nama lubbuun jiru isa qeequu dhiisii jechuudha. Teedii Afroo naashinaal gaardiidhaan eeggama Finfinnee keessa taa'ee jechuudha. Kana maaliif godha mootummaan osoo teedii Afroo kan mormuu ta'e gochoota akkanaa kana mootummaan kana wanni godheef sirbi kun ammoo itti yaadamee maaliif hojjetame wanni kan jedhu yoo kan ilaallu ta'e sirbi kun wanni itti hojjetameef yookaan wantoota saba walitti buusanillee keessa jiraachuu waan danda'uuf yeroo ammaa kanatti sooshaal miidiyaa kanarrattis ta'ee lafarrattis ta'ee sabaaf sablammoonni akka duraanii jechoota jibbiinsaa walirratti duuluu biyya keessatti wal ajjeesuun dhiphataa dhufaa jira salphataa dhufaa jira akka duraarraa maaliifi duraan qaama tokko ajjeesee Oromoo ajjeesee Amaaras ajjeesaa jira Amaara ajjeesee Tigrees ajjeesaa jira mootummaan jedhee itti himee sabni akkasii wal ficcisiisaa ture san sabni hunduu kana argee mootummaan gocha akkana akka hojjetaa jiru waan hubachuu jiruuf dubbii san owwisuuf nageenya sabaaf sablammoota waan hin barbaanneef nama walitti buusuuf gocha kana dalagee jechuu mootummaan itti yaadee teedii Afrootiin walii galee. Kanaammoo sirbi albumni guutuun akkamitti viidiyoon kabayaa ture guyyaa lama sadii keessatti albumni bahee gadhiifame. Mootummaan biyya kan bulchuu jiru bar waggaa 8. Mootummaan biyya kan bulchuu jiru waggaa 8 olii bar. Yeroo inni itti gadhiifame kanattu siif himuu jira malee isaan dura itti yaadaniitiin inni irratti hojjechuutti kan jiran. Mootummaatu amma daddafi ajandaan kun irraa jijjiiramu gadhiisi inni sirba. Sababni akkasi jedheetiin hin amanaane. Maaliifi kan jettu yoo ta'e gochoonni ammaa kana mootummaa yeroo dheeraa gocha suukaneessaa hojjechuutti ture. Eenyuun hojjetamu ture qaama mootummaa wataaddaraa fi liyyuu hayliidhaan yookaan mootummaa poolisiilee naannoleetiin hojjetamu ture. Amma ammoo hoogganootuma gubbaatiin bulchiinsa magaalotaatiin wanda Amboo keessatti ta'e agartanii jirtanii garee keessatti namoota bulchiinsota Shimallis Abdiisaa warra Shimalloota Abdiisaa fa'a waliin turan gochoota suukaneessaa kana keessatti akka raawwatan argatanii jirtanii. Kanaafuu maqaballeessiin kuni akka gara mootummaa hin dhufne jechuuf ajandaa gara biraatti deebisuuf yeroon kan itti laallatanii gadi dhiisaniif keessattuu
rakkoo namni keessatti qabu mootummaa federaalaa daran eenyu kan jedhamu yoo ta'e akka mataa kiyyaatti mootummaa naannoo Oromiyaati. Gochisuu kaneessaan Oromiyaa keessatti hojjetamu jiru, naannoo Somaalee keessatti hojjetamutti hin jiru, naannoo Amaaraa keessatti hojjetamutti hin jiru. Poolisiin magaalarraa hidhattee dhayxee ganda wayii keessatti yeroo dhiyoo tana torbaan lama jechuudha. Hanga bulchiinsa ga'u jechuudha. Poolisni magaalarraa hidhattee baadiyyaa deemtee bulchiinsa ganda sanii jilbiiffachiistee waan isaan akkaawuntii moobaayila irraa qaban harkaa guurachuutti turanii jechuudha. Kana jechuun garee kana dhorkuu dadhabeeti mootummaan harka keessaa qaba. Gocha Teediin Afroo Oromoo qeeqee Oromoo akkana godhee abbaan fedhe waan fedhe jechuu danda'a. Garuu Teediin Afroo jechaan wanta mootummaa waggaa 8tti dalagu ture kana Teedii Afroo dhiisii Minilik gocha Minilik Oromoo irratti hojjete daran mootummaa kanatu irratti hojjechuu jira jedheetiin hin amanaa. Minilik harkaa farma muree. Jabaa keessan fitattanii jirtanii obbo. Daqiiqaa takka. Mootummaan harkaaf harma muree Minilik harkaaf harma muree mootummaan kun morma muree warra Oromoo jibban labsii dabarsuu turan hidhachiisee jechuudha. Kanuma jechuun barbaada galatoo. Thank you. Elo, carraan keeti. Carraan kiyya dhufe galatooma yaada keessan dhagaa ture. Qaama kamirraa ati warra mormu warra mootummaa deeggar? Na beekama yoom takkaa nuti mootummaan hin jiraa? Mootummaan qabu nuti mootummaa hagammaa qaraati. Mormituun baay'attee warri deeggarsanillee dabalamaa itti baay'atanii abbaa haqaatii fi abbaan haqaa adabamee bu'e ayyaanatti baay'atanii. Anin baay'aa jalaa galchi nama bira galatuun. Ayyaanatti baay'atanii warri mootummaa deeggarsan dabalama. Ayyaa galatoome asli Mariyoo itti gootan. Injiru malee namni mootummaa deeggaru as keessa iyyuu ani amma warra PP jettanii nu waamtu malee otoon qeequu nu waamtu. Qaamni mootummaatu jira warri daangaa eegaa jiru kun warri daangaa eegaa jiru jira warri hidhatee jira. Akkasuma gaarii. Ati deeggaraadhaa miti kamoo biyya tiisaa jiru jira kun jirra nama fakkeenyaa fi warra biyya eegurraa. Firidamii bar Taanzaaniyaa jirta waan ta'eef abiyyi ijoollee barollee yoo jiraatan tiktookii jala yoo jiraatan ergachuu danda'an daazin maarar. Doktora waan ta'eef mana doktora. Ilaaf amma deebiidhaan akka deeggarree mootummaa PPdhaaf akka dubbannu yeroo waggaa meeqa gaanu dhiibdanii mee al tokko sin agarsiisa.